What's up everyone, harantana SKSin shidawchu dem yokin chef kasaun ga kuma bekamuti nyaata barsiisuudhaaf akkasuma keek barsiisuudhaan kan beekamu gootoo amma moo marsaa afuraffaatiif ABC guyyaa sanis laptoopa na badhaasee jira jechuudha. Ambassador SKS waan ta'eef laptoopa na badhaasee jira. Guutuu viidiyoo daawwadhaa isin akkuma argaa jirtan kanaatti baaristaanota adda addaa sagantaa sanatti hirmaatee jira. Marraqmarii nagaas ture akkasumatti SKSin haasoo baniinsaa godhee adde Na'imaa itti gaafatamtuu aadaa fi turizimii isinis dhuftee baniinsa gootee jirti jechuudha. So sagantaan hedduu takka oowwituu sagantaa bareedduu turte jechuudha. Gamanuma namoonni nyaata barachuu barbaadan jiraatan marsaa shanaffaatiif galmee eegalee jira. Teessoon isaa Dirree Dhawaa Masqalanyaa Abisiiniyaa baankii gamoo lammaffaa faratti argama jechuudha. Namoonni barachuu barbaadan jiraatan dhuftanii galmaa'uun deesansin jira. SKSin baatisa isatti ijoollee eebisuudhaan kan beekamu guutuu baranaas bifa bareeduudhaan eebisuu waan deemu jecha qotaati galmeeyaa yookiin galmeessa ijoollee teessansin jenna. SKSin sagantaan akkam ture guutuu sin daawwachiisa. Viidiyoo keenya subscribe like share godhuun dagatinaa sin jenna. Galatooma.